ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Akkasimi bilaash jaannata seenuuf hatuu qabda, kijibuu qabda, nama saamuu qabda, zinaa dalaguu qabda, nama zollomuu qabda. Bakka waan rabbi min jaalanne godhuu qabda. Ta'abbatteeti azaaballee ta'abbattee seenta, jaannatallee ta'abbattee seenta. Akkasuma yoo karaan keessan karaa jaannata nama geessisa illee isin jala hiriiru, yoo karaa sheekaanii ka jaannata nu geessisa illee jala hiriiru ta'a. Gaafi haraman ta'uu jedhaami achirraan itti kaayadha rakkoon qabu hin deebisaaf yoo inni kana gadhaafe. Bas isin waan tokko deebisu dura qabdii fudhachuu qabdanii. Dirqama bakka itti miila lafa dhuu beekaa bara yoo dubbadhu kana bakka isaan itti nyaataman beekaa olola isaan irra jiran obboleessoo maal taate quba ol qabnaa bara nuti warri qaree kun moolaa keefam akka isaan maraataadha waan beeku uummanni harkaa dha'uuf gana darban sani atillee barfotoo kiyya garagalchitee sariinii fi ulee irra keettee guyyaa lama irraa iyyuu ni dandeetta hin dalagu suni dhugat dalaga malee. Bashar galatoomati ulfaadha. Bashar Muhammad assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Kam jirtan? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni sheeka hadiisa Qur'aanan sheeka kana mormuu barbaadan ergadha. I think sheeka Robe as jala jiran na fakkaate yoo seenan sheerti godhu yookiin lakkoofsa tokko barreessa. Shee Bashar akkam nu gootan beeytanii isaan illee haa dhufanii. Sheeka Robe du'aayii malee hin ta'u sheeka Robe duraa dubbii sheeka Robe shariin ka danda'u yoo as jala jiraate Hamza. Okay, namni sheeka ta'an namni as jala jiraate. Hamza naafiti rabbii jedhi Hamza. Hamza shee jaabiri gaddaa sheeka akkana. Hana mormuu yoo Hamza naafiti rabbii keeti jedhi. Namni shee Basharii qabuu danda'u Hamza. Nima dubbatte. Naafiti rabbii jedhi. Hamza kinoo laal bakka naa geette asli. Osuma na mormuu Hamza naata. Sheekotii wal dandeettu sheeka Robe waloottaan nama kan danda'u Hamzaadha. Hamzatti sheekota. Osuma na dideeyyuu osuma na mormeeyyuu Hamza naata osuma lakki Bashar akkasii miti naan jedheeyyuu bar. In dubbatte abbooma. In dubbatte rabbiin ilma diinii rabbis keessaa haa baasu aboo. Baada namni osuma du'aa itti nunu wayi abaarfannaan dandeemitti aamin jedhe hangaruu ni jedhe. Rabbi yoo ati abaarsatti ni jedhe abaarsumaan sii deebiti. Akkaniyyaa abaarsan ni yennaan akkasuma abaarsuma san sii taati beekan qalbiidhaan sii jedhe. Shakkine ani kee wanti ni jedhe aamin jedhe. A'maalu binniyyaa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam rabbi niyyaa sirraa haa tolchu. Amma akkana godha asli. Sheeka Robe ta'ee Shee Hamzaa ta'ee namni fedhe haa ta'u namni isaaniin wal mormee sirnaan. Sheeka Robe afaan jarjaraa duraa dubbii ho'iitiin dhahee du'aayii godheen harkaa balleessaa dhiisaa Sheeka Robe. Hookaana abaaraa hookaa du'aayii godhaa. Akka nu gootan. Anatu addaan suutatti. Namni hunduu waa dhaga'uu fi waa baratuu fi namni hunduu akka tokko yaadu. Hamza ilaa wando asli waa naa godhi ka. Yoo Sheeka Robe masmara gadhiise obsan qabu beetaa asli rakkoon kiyya obsan qabuan. Namni naarrabsinaaniin afaan kaaya yoo masan rakkoon kiyya kana. Obsan qabuan dhaabii dimatanayyuu asli gaarii miti. Amalli kiyya gaarii miti an dhugama si hima. Yoo namni naarrabsin Sheeka Robe hin dhaabne. Harakaatan danda'u asli dhiisi malli kee kabajaa qaba. Anaafati waliin geenu dhaabii caannana nurra. Ashi na dhagahi amma na dhagahi. Ani tokkoffaa ani kun nama saba kanaaf waggaa 27 barate. Manni kun mana guddaa. Namoonni as dhufan ijoollee daa'imman irraa haga namoota gurguddaati jechuudha. Umriilee isinii olitti dhufanii kanaaf maaliif ani jidduutti akka nadagay an abbaan fedhe haa dhufu akka atillee ittiin dabarre akka isaan irratti ittiin dabarre jidduu keessan jira. Wanni wal amansiiftaniin Qur'aanaaf hadiisa allaqe hawaasni as jala kata'ee fudhataa jedhu ka itti amane malee
walirratti agarsiisu sansun homaa rakkoon qabu abbaan fedha dhufe adda isin dhogga suutatti because isinillee osoo gaafatan ummata kana dukkana keessaa baasuuf chaayinaa deemu baadhee qaree keessan kana sirraarraanillee har'a isin qabuu hin danda'a jechuun isin galee miti dogoggora kiyya addunyaa jallee osoo akiraaf deemee jiraadhe isin keessan dogoggora rabbina haa dhiisu biyya chaayinaa dhaqee raamoo nyaachuu kiyyaa fi ummata rukutamaa kana jedhee shayinummaan fedhee dhufe homaa rakkoon qabu waan akka isin walitti tarra addaan isin dhogga namni sheekaa yoo jala jiraattan kanama kana qabu lakkoon tokko bareeda. Koona dhagayme xiqqoon dhagaye osoo ol galchuun ta'in ani yoo namni na tuqu hin danda'u beektaa ante Shirin tuqanii hadiisa quraana nama namni sirriitti aboo xiqqoo na dhageeffadhu ka na dhageeffadhu ka xiqqoo haasatte nama maal taate na dhageeffadhu ila ani naman tuqu amala kiyya keessatti beet namni ta tuqu naaniini irra faca'uu takka qabaa beeta wari modii daraan sheekaa jira wal ustaaz Farahaan sheekaa Roobe abbaa beeta sheekaa fidangalcha sheekaa Roobe masmara yoo inni gadhiise arrabni kiyya gaarii miti hin bobbocolan harka keewwata kiyya qofa yoo naa gaafatte waan ufii gaafatamuu qabu ni deebisa dura maali wanni qur'aanaaf hadiisni kallattiidhaan itti dhaabbate akka yaa ayyuhal ladina aamanu innamal khamru wal maysiru jedhee itti dhaabatu ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أكا جدي قرآن اتدابت ولا تأكل الربا أكا جدي قرآن اتدابت رقا قطوعية سؤالمة كيسا نكين ألا مباشرة قرآن رالفكاي أكنت وني وانت نهرم سجرة هنجران تيسات حق حديث النبي ربي تكو دبته كان افان في مدبون اركان فدتين غيفده الى حديث ارغما ربي ونتي تندونغتون حرام جدي جل سره دبته جنار رغا وسو عالمني الباني نكن جدي صحابه نكن جدي كانت وسو غغليتين كلابي اسي كان سيني لمن كنين رتي غديونا دابي انوني افيران sanina la deebi ki waan nagaafatan ni deebisa waan bira jiru ayya haga sheekonni dhufani eega hadiisni laa taqrabu zina jireesin laa taqrabu lhodhu maa jettarree garagara abarseeni dhundhumu itu akkasitti faami malee ilmi keessa garagara miskiina rabbi kolfan godhina diiniin kolfaa miti abboon kolfin miskiinanii garagara abar asli wanti suni waan ni dhuma jedha tuni immoo waan nikaa keessaa jetti sun immoo waan nichuma rabbiif rasuulli maqaa ittiin dhaamin jedha garagaraa baaboo rabbi diinii si abarsiisu maaluma taati ayye diikaa kun dheeyaa abo rabbi diinii si abarsiisu afaan arabaatiin barreeffate kun nama sheekateeti mara ko tokko barreesse sheekotii yoo kan ollaa irra jirtu isin sodaatte na fakkaate dhagarre ayya sodaa miti wal beena barnu wal beena marata ina arrabsu dandan malee en malaka saw barni be kanisa malaka jiraa jiru bar wal beena nuti marata ina ummata jabjabu dandan malee ana wajina soni ni be kan malaka wal gon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلي كم جرتا؟ دقيقة. جرتا بتبوا وجرات تكا حاجة عزيرة دي محرم سلام سكافن. مالي. مال سيدام نكاح نونغال كتو. وان كريستيان أنا تيجي يعني. لا مال أبو أصلين كريستيان جرا. هذا سلام سكافن دينا. نما شيكاتي حديث القرآن الشيكا كان قبول ديتا. Me sheeka do qabun taane sheeni waan tokko si deebisee ture ati nu banne malee sheeti kimaat si deebisee tokkoffaa gama safuutiin safutti hin ta'uu jedhe dhageessee waan san jala dhageesse moo dhageen dubbadhaa isin dhaga'ullee wanni sheeka kanarraa qofaa fi hawaasa walii galaatiif wanni sheeka kanarraa barbaachisu wanni namni illee gamaa gamanaa waceef sheeyni rakkoo qabaa osoo hin taane bakka safuu kanatti xiqqoo sheeka geeqan malee laa kitaabni hin ta'u wanni inni dubbatu gaarii miti namni jedhan jiru tokkoffaa akkasii walii wadha tokkoffaa inna allaha laa yastahii min alhaq rabbi wagga waa dubbattan haqarraan saalfatinaa jedha saa walaalaa tokko matunni garee tokko isin hayyee garee miti abboo garee miti dhageeffatu wanni garee
yaa sheeka dhaga shuf yaa ki namni fuula gara akiraatti deema malee gara duniyaatti asin deebu khalaqnaa min turaab wa mashaynaa fawqa turaab wa sana'uudu jamii'an tahta turaab namni martisaayyuu feemasa fedhe ta'ee waan fedhe ta'e namni gara akiraa deemaa jira habiibi dhuga wanni sheeka qeeqaniif hin jiru sheeyni gama safuutti innuu himee jira wanni namni irraa barbaadu hin jiru arraba keessa kaasummaa leelaa guddaa hino laakiin sheeytichi quraana hime wannummaan namni nama uf jaalachiisuu fi waan fedhe dalaguuf hin jiru sun tokkoffaan sheeytichaa amala ufii hime ma quraana hime Farhaan amalaa miti quraana himeni walii galla quraana himnaan rakkoo miti abbaan ta'een fudhata kan taane hin dhiisa ofirraa dhiisa sheeyticha silaani wanni jedhuuni barbaadu waan namni jedhuun san sheeytichi gama safuutiin dhiifama jedhee jira saa walala okay kanaafi sheeyticha mootiyyuu tokko yeroo tokko ati waasii jette tafsiirul quraani bil hadiis tafsiirul hadiis bil quraan waadih kanaaf sheeytichi odoo badheellee taa'e namni nama dhiisu zabana kana habiibi talaasun laa budda an tastaqirra fi zihnik laa najaata min almawti walaa raahata fi dunya walaa salaamata min kalaami nnaas sihii asirraa waa jedhullee odoo jadhisee illee qubumatti diraa deema namni issuuti hikkilalillam makanaatuum sheeytichi hodhaa dhungadhaa maalii jedhee gabbaasee gama safuutiin akkasitti silaa himuuf suni akka dogongoraatti sheeytichi illee fudhate laakiin ammootiyyuu wanni sheeytichaan aabaasha maalii garana jedhan hin jiru an sheeyticha kana takkaallee hin beeku eeshi amma isinuma waa gaafadha shee basharii haga sheekota isarraa komii qabdu arginu isinuma sheeka fuula haarawaa kana waa gaafadha asli azaanni natti ga'e salaachiseen dhufu daqiiqaa 20 naan kennitanii yookaan damma xumura azaana garabte dhageeffadhu ishaayiidhaan na qabda dhageeffadhu miyuut godhadhu salaati miyuut godhadhu deemii salaati hin dhufan tayyib khalaas muut godhee saatee deeme yookaan illee waan ol ergadhe onna harkisi adara agasii qaaqa miyuut godhadhu salaati rakkoon qabu manni mana keetti shee bashaariki hin dhufti sheekonni salaati yoo shabakaan olii gaddeemaa yoo shabakaan eega akkas ta'e numartu anillee salaatee deebi'a Farhaan alfi amma salaatanii deebitan hiree moo akkam salaatee deebi'a wallah ayye deema laakiin haasawaatti hin seenne alfutuur waan jedhamu jira beeytaa jidduu sheekkiinii kana dhibee hamaa laakiin salaatee deebi'a nagalchi ayye sheekkii nama salaatee deebita asli mee xiqqoo isii daqiiqaa takka hin baxabbatti kurree tanan banin haga nu dhufnutti aantee hadaraa sitti haa ta'u hin baxabbatti hadaraa sitti haa ta'u hin banin waan kana waan biraa tabsiisi rabbii keetee hin banin dhiisi abboo waan fedhan haasan yeroo maal taate atillee ofiillee hin hin baxabbatti assalaamu alaikum waan biraa asoosi hin balleessiti hin beeka waan isiin gochiti kila kino azaana dhageeffadhas ila azaana dhageeffadha koy asli azaalee salaachisee dhufu abboo galatoomi maaliif jennaan waan kana nama walitti fiddee akka wanni kun furamu godhuu keetiif rabbiin kabajaa sirra haa tursiisu ulfaatu kabajamii wallahi an sheeytichi kanallee beeku beeytaa hedduu yoo laalu gaarii miti namni akkana walitti duuluun amma sheeytichi mee amma gaafii sin gaafadhaan quraana keessa achi baane maajooritti akka isaan salaatanii Farhaan fi ummata Oromooti Itoophiyaa mi biyya kan keessatti bishaan gahaan hin jiru bakka itti dhiqatan gahaan hin jiru quraanumaaf hadiisa kana gizee fudhatanuyyuu homa biyyaa wajji deemtu keessaan fudhatu wayyuu namni amma kunoo sheeytichi wal dhungadhaa jedheeni yoo wal jala gaddu deequfaan wal fixe oo dhukkubaa waan kana akkamiin laatan jireenya hawaasa kennaa wajjin Kufaa miti ari coptoo si qaba coptoo fantoo. aboo taalee maadeemsu sheeytichi wallahi wanni ati jette dhugaadha maaliif jennaani wanni kuni tokkoffaa hadiisa wayiiti jira beeytaa hadiisa wagga xurree tokko kaafiratti dhuftan gara karaa badaatti maisaa jedhu hadiisa tokko argite ati masalan hamtuu tokko argite harkaan arrabaan qalbiin jibbuu adiimni jedhu suni walumaa galatti biyya keenya keessatti laafa hadiifni dalagaa irra jiru jechuu osoo hin taane wanni tokko biyyaa waliin murtaa beeyta masalan odoo karaa deemtu odoo nama islaamummaan qabne hoyi darbitee karaa buuste mootummaallee sin dhiisu hukuumaallee laaltee waa dalaguun barbaachisa
diiniin kennaa yusrii malee diiniin usriitii miti. Siigalee tokkoffaa sheetichi gaarii garee isaati jechuu osoo hin taane haalli inni itti hime dogongora sun. Dhibbaan dhibbatti dogongora. Wal arraabaa wal dhungadhaa tokkoffaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni wahii waan akkanaa gaafate inumaa rasuulli waan sanirraa qaanfatanii Aishaa deebisteef nama sanii siigalee. Waan kan akkanumatti kallattii maan akkanuma borcaa wanni jedhu hin jiru diin keenya bara. Hadiifni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yoon saalfanni abbaa waan fedhe dalaguu mirga qaba jedhan gama nafsi isaati walaa taziru waaziratun wizra ukhra. Siigalee. Kanaafi wanni akkasii hin ta'u akkanatti illee himan diin akkaataa qabaa akkaataa itti himan qabaa moo izaa hasanaa wanni jedhamu argitee ati nama karaa gaarii waamuun tokkoffaa diin kana waa hedduu akka jala jiru namni martuun beeka waan sanillee irraa eeguuf har'a kalimaa inni takkittii dubbate kanaaf duula asirra jiru na caala quba qabda. Aadaa diin aadaa warri islaamaa kana jedhanii namni biroo harka kaa'ee boricuu barbaadu karaatiin itti gamaa jiru akka bineensa galgala harree argeetti. Kanaaf wanni sun akkasii miti akkaataa itti himan qabaa wagga inni deebi'ee anaaf isa waliin haasa. Ayye. Ati hedduu galatoomi wallaahi ulfaadhu yeroo hedduu salaama sii barreessa beeytaan hin galchitu badii ani koofiyaa kana ofirra hin kaa'u akka namaa kanaafi maaluma aslimaan kun maa onna galchuuti ta'edha. Sheekota gaafa sheekonni namni hundi beeku saalfataniif kaayanna bara wannoo kursirra eeggataadha. Akka eeggataatti isin kaayanne kunoo dhuftanadha. Abshir manni kee mana kabajaa haa ta'u ulfaadhu kabajamii doktorummaa kee ammootu yuuzi yaadaa rabbisii haa dabalu ka diinillee itti rabbisii haa maxxansu. Amma warri sheeticha dhoka komataa turtan sheekonni kuuwwan haga sheetichi salaatee deebi'u dhuftanii diskas yoo goone hoo. Ayyikaa hin maakaana nama barbaade aalima ka jedhe galchi. Diskas yoo goone mitu godhadha isin deemaa salaata anatti. Okay. Warri komii qabdan mana duuba teettanii osoo taane aga jarri salaatee dhuftu diskas yoo goone hoo. Yoo rakkoo qabaatanillee hin sirreetin. Yoo mootu wannoo jedhee maal goona diskas yoo goone hoo maal jettan. Yoo dhuftanii jarruun dhaabanne bakka mukuma duuba wal komachuun gaarii miti. An akkasitti aman. Qaamni siyaasatiif namni sheekaa bawombar zuuriyaatti wayaayyinoo mi'aamuru. Wal bira taa'anii hadiisa quraana yoo wal amansiisan namatti tolu. Isuma dhugaa rabbi jechuun uummata burjaajessina. Kunooti. Bashaar kunooti. Kotta wanni kun sirrii miti. Wanni kun sirrii miti yaani arrabni hin jiru. Maal goota mana dubartii keessatti ol seentanii dubartiin abbaa argite gad darbaa abbaa argite maal godhaa maal jedhaa hin agarre abbaa argitan galcha. Sheekaa roobellee hin agarre sheekota birallee argaa hin jiru jalatti. I think asuma jala jiranii qaalichi xiqqoo arraba waan ulfaatuuf istahii waan jedhu tokko jira hadiisa keessa saniif saalfatanii yoo jechuun oolan natti fakkaata. Yaa akkasii hin agarre hamzalleen hin jiru. Shedido jira. Abdi hukumee ati maa ergatte? Haadhiidha miti maa wanni ishee Bashaar jedhu haadhiidha. Biyya Faranjiitti rakkoon qabu bara. Ka Itoophiyaatti nu addase malee. Gara lachuu inuma dhaggeeffannaa jechuun nu amma cabcaayima ta'anii jechuun dhaggeeffachuma malee amma nu murtii kennuu hin dandeenyu. Tarii yoo warri argate sheekoleen jiraatte sheekoleen mee maalirra walii galti. Wanni kun garamin nu bu'a waan jedhamu hedduu barbaanna arguullee feena. Sheekonni sheekaa rooba yoo lakkoofsa tokko barreeffataa jira kanaa galchanii. Argutti hin jiru galchuu barbaadeetti sedha. Aslii gaafii wayii si gaafadhu. Ka Mu'aaz fin jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Mu'aaz. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Abu Umar. Ahlan wa sahlan. أهلا فيكم. أصلي خير نمني يا هلا والله يا حبيبي. حبيبي. نمني واني الرول ديدو جرو بلسخية سفو إنها ساو جروخن بيتين نمني علماء دكبا الرا عالم قرقودة بي الدنيا تندرقو مخان عالمني الدنيا ترى رنجر بيتين يترقمني بيتا. كان.
ilmi isaanu amma duratti hin dubbatin tan ummanni safuu qabaa aadaa qabaa afaaniin lallaaqachuu waan inni keessa deemu jiru tun hundi safuudha qabdi baleesso wanni inni haasa'u jiru tun hin taatu alaamaa kuffaaraati kuffaaraatu waan akkanaa afaaniin lallaaqachuu fi waan akkanaa irraa haasa'u malee namni islaamaa abbootiin teenyaan nu as guddiftee olamaa keessa guddifnee waan tana hin dhageenye waan hanga guyyaa irraa hin dhageenye arra haaree wanni inni fidee kitaaba irraa as kaa'e takka hin jirtu baleessa kiyya. Waan hin jiru nutti baase akka safuutti isaa taatu akka diinitti isaa taatu tuni hin jirtu afaan hin laaqaa maarree godha as dhiqaa achi godha afaan keessa waan ni godha hin jirtu wanni akkanaa tun hundi kijiba isaa.